Allahu Akbar. Aku tidak gereja hati jatuh lupa. Bluetooth mode. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سؤال ما أركان الإسلام وما هي؟ جواب أركان الإسلام خمسة وهي الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الثاني وإقام الصلاة الثالث وإيتاء الزكاة الرابع وصوم رمضان الخامس وحج بيت الله الحرام ومن استطاع إليه سبيلا. سؤال ما شروط الصلاة وما هي؟ جواب شروط الصلاة تسعة وهي أو الأول الإسلام الثاني والعقل الثالث والتمييز الرابع ورفع الحدث الخامس وإزالة النجاسة السادس وستر العورة السابع ودخول الوقت الثامن واستقبال القبلة التاسع والنية. سؤال ما واجبات الصلاة وما هي؟ جواب واجبات الصلاة ثمانية وهي الأول تكبيرة الافتتاح الثاني سمع الله لمن حمده الثالث ربنا ولك الحمد الرابع سبحان ربي العظيم الخامس سبحان ربي الأعلى السادس ربي اغفرني بين السجدتين السابع التشهد الأول الثامن والجلوس له. توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. Akkasiiti sagantaa keenya itti fufaa jirra. Warra olkee asirratti shaashaan godhamee gammadan mun gamman. Mee warri gammadan takbiirta. Gootu waan ta'aniif takbiirta bareedu jedham. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Egaa itti aanuudhaaf tokko lama sadi jaga hara sagantaa keenyaa itti aana maadda haraashii ganda wajaalee فليتفضل مشكورا ومهجورا. غاري أنصار الدين خرا أسيتين نور سمتا تكبير تران. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حرام بنابلا أسيت نورياتا تكبير تا يفتنا تكبير تا جميل أبو الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيه دفع استسلم يا طلب. الله أكبر. الله أكبر. أيه نور بني جرمي إنسان وجين فرتي غاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
irra deebi'uudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. يروسنا ستة شهادة أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله كتب شهادة لهما بردوا وقفنا بدار ليس نسبتا كلا غانسيتي تركما قبدوا وقفنا بدار الهدى وبدو hubachuu dhaabanii sadeessaan sidqiidhaa dhugoosuu dhaabatii afureessaan ikhlaasaa qulqulleessuu barii sadeessaan muhabbaa jaalabachuu dhaabatii sayaffaan qiyaadaa meebaluu dhaabarii afurfaan qubulaa qeebaluu dhaabarii afurfaan qiyaadaa jaalabutamuu wajjii Islaamaa shanumaa baradhu siibiin itti deemaa narraa qalbeeffadhu haqaan gabbaramaa rabbi malee jiru Muhammad ergaa isaatii wajji baru salaataa yeroo isaa keessatti sadeessaan haqaadhaa horii isaa keessatti afureessa soomanaa baatii ramadaanaa shadeessaan hekkiidhaa siihimee hamganaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. أكاسيتي يرون صلاة اللي نقول جرتي صلاة سلامي ولد دينا hayyee akka nama tokko yookaan shamarran magaalaa kanaa itti aansanii salaata tabarrabata. Allahu akbar Allahu akbar. Shamarran magaalaa gaggeessaan keenya isiniif beeru isaanii wajjin turtii gaarii. Allahu akbar. Shamarran magaalaa laangay akkamii fi asitti dhiyaatanii qophii gurguramu wajjin. Allahu akbar الله أكبر الله أكبر. ثاني وجه اختياري ولا